Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuuni hordoftoota kennaatu hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan xiyyeeffannoo inni irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaamurtee isin qaqqabdu isiniin jechaadha. Arrammoo waan manguddoon irra naan turtee quba qabdanii dubbii xiyyaaf taa'amsa irratti maallaqa na gaafatanii turanii anilleen maallaqa sana hin harkanne irraan tana baatiin hin guutamne guyyaa 28 wala 29 jirra. Sanirraahin obboleessa kiyya kana agartee viidiyoo tanaas maree akka inni ragaa naaf ta'u dhufe isarraa agartee liqii barbaadachuuf kan hin dhufe yoon hin harkadhees yoon hin dhabees walumaan kan laallu ta'a. Obboleessa kiyya ani wanni si bira dhufeef liqii si gaafachuuf hin dhufe doolaara 250 sababa badiitti namatti muranii turte manguddoon beekte. Sanirraa agartee liqii yoo kan qabaatu taate naaqan. Akkasitti liqii gaafachuudhaaf hin dhufe soorii miidiyaa biratti argama. Soorii wanni inni si dhufeef gartee haajameeti haajaa jabduudha qabameetiin jira manguddoon na qabdee sababa dubbii deemu jirtu sanattillee quba qabdaa beekte achirraa liqii doolaara 250 muranii baatiin hin geenye guyyaa 28 jirraarraan tana beekte sanirraa yoo qabaatte gartee ati liqii sanaa kan ta'e manguddoo sanillee waliin naa wajjin dhayxee dubbii tanarraa fixxajeetiin si dhufe manguddoon akka malee na qabdee waan jirtuuf. Dhugaa keeti gaarii anamma maallaqa kana waarkaa illee hin qabu maaliif nu hundinuu beekamaadha egaa ji'atti eegganna ammaaf maallaqa kana harkaa hin qabu. Maali jechuun qixaa adabbii maaliif si muran 250 guutuu doolaara kana gaanuti ji'attuun argamu. Wanni na muraniif dura agartee sababuma dubbii Feeyruuzaa fi Arafee takkarratti mucaa tokko Hamzee Wuttu kajaamu tuumne beeka ijoollee wajjin dhooyne achirratti inni san dhaawamee fottoqe. Sanirraa Arafeen maallaqa itti baasee wallaale. Maallaqa inni itti baasee wallaale san manguddoon herreeydeeti maallaqni kun hangana tahaadhan akkasitti maallaqa sannan muranii beekte maallaqni gizee herreganii maallaqni qarshii doolaara 250 doolaara 250 kana as kennitu malee jaanii lubbuu qabatu beek. Manguddoo si mure moo ijoollummaatu tofiddu malee si manguddumaatu nan mure. Akkasitti manguddoon eega nan murte. Anis kaawaniin godhabeetiin deemeellee barbaadee liqii tana dhabee gara kee dhufuu ta'ee siin jedhe. Ani ammaan tana jiinii irraan tana jiinii hin guutamne maaliif nu hundinuu ji'atti eegganna waan ta'eef waan fudhannu ani ammaa harkaan qabu. Maali maallaqa dila kana akasin muran gurbuma dhoyteef siidhaye moo nama biraa dhaye namas si hojii dhaye? Mucaa kana waa hedduudha akka isiidha beekta. Rakkoon sun bakka irraa kaate waa hedduudha jira hundaa gartee bal'isees ibsuudhaaf ni dheerata. Sababa sanirratti gartee isaa sababa inni kun mucaa Feeyruuzaan haboo taatuuf qabe takkatti ichirra yeroo sanitti na Feeyruuzaallee wajjin turre haloo san akka nama bahutti nama wajjin dhooyne dhaawame gurbaan. Nama si hojii dhaye jechuudha. Dhaawame akka malee dhaawamee tumameesi. Eega tumameen booda achirraayi manguddoon ka nu qabdee numaaf miidiyaa fa'aadha kan nu bira dhayne beektee waliin kan nu qabe. Yeroo sanitti anillee qabameetiin ture jarri sababa dubbii Feeyruuzaa sanii fi tumiinsa gurbaa irraa waliin na barbaadanii na qabanii hedduu takka anillee na rakkisaa turanii. Sanirraa gartee namni ka abbaan batiidhaa batiin isaa hin haasawamtu manguddichi gaawwanni inni na gaafate ati nama badii dilenaati na qabu maallaqa inni Arafeen itti baase kana dirqama borumatti naan jee beek silaa gartee mechi borumatti siin jaan borumatti naan jaan kaleedha akasin muran kaleedha. Duuba 250 kana gisee si muran ati narraa xiqqeessaa jettee gaafatte moo waanuma isaan siin jaan fudhatte? Jeelle jennaan ati haasoo hin qabdu kaate jaaniiti naan loluu turanii beekta. Sanirraa kan abbaa badii waan hin ta'eef mormachuu hin dandeenye beekte
Woome isaan naan jaan fudhadhe. Nama yaammanneef cinatti. Nama yaamne. Jechuun gaa namni heerri akki qabu. Numaaf miidiyaan akka manguddootti wajjin jirra waan ta'eef. Ayyee. Isaan manguddoo ta'e. Isaan manguddoo ta'e. Ayyee. Narrallee maali waraqaan maatii kanallee ni gaggaafadde. Egaa. Laa nuti Oromoodhaan nuti kijiban qabnu hirbuu qabna. Namni gartee meetan taanillee sirra kaa'uun jiru wanni kun wooma jiraati. Ni kafaltaanaan jedhe. Hoggaan kafalta siin jaan kanaati ni mormite. Hin mormeemi. Heerri akka qabu qaba gaa. Waan takka hoggaa nama muran namni tokko ha mormee fi namni hin mormin akkaataa itti murteeffamuu qaba. Hoggaa hammana sin murteessan siin jaan namni san odoon mormin yoo ka fudhatu tahe irraa gad xiqqeeffama. Kanaaf nama ifiif cina yaamuun barbaachisaadha. Laal amma bakka ati dogoggorte. Eeglaal heerri akki qabu nama ifii kana wanni if bira yaamtuuf atis akka nama tokkotti wanni yaammattuuf nama sadiitutu siif dubbata ati abbaan badii dubbachuu hin dandeessu waan ta'eef narraa gad xiqqeessaas natti dabalaas jechuu waan hin dandeenyeef nama si cinaa jiru sanii sii dubbata waan ta'eef nama yaammattaa jechuudha ati namaas hin yaammanne. Manguddoonis laaltee sirraa gad xiqqeessini. Haala ati itti fudhatte kanaas isaan hin mararre laata? Garuu kana mararuu fi kana kaakaisa nama rabbi beekaa mire. Hundeen numaaf miidiyaa wajjin ture beekta. Hundeen kunis nam fedhu anillee maaliif sababa fayyaduu darajaartee arafee jala deddeemtaadhaan bakka sanii hedduu namni tokko gartee nama deeggaruu fi nama gartee karaa kiyya mormullee hin qabu. Maaliif ati abbaa badiiti hundi wanni naan jiru ati abbaa badiiti bas malee namni wanni kun haqaan laalamtee muramuu qabaa fi maaliif jedhu tokko illee hin jiru jechuudha. Abbaan badiidhaa hoggaa namatti iffanne namni laaluu qaba. Seera sanarraa gatti hir'isuu qaba. Hattaa seeratti illee numa jira. Kanaafuu anammaan tanan qabu duuba akkamiin si godhare? Ifiifis gaaji'aan eeggadhaa jiini san hin geenye. Akkamiin si godhare? Yoo gartee kan namarrallee taatu na agartu taate sumaan irra wayyaadha jechuufi ammoo yoo gartee dhabamtillee naa wajjin bakka manguddoo san dhayxee isaanuma sanuu magantaadhaan anis harka keetiin jiru waan ta'eef guyyaa lamaan kana jechuudha hin fagaatu bara guyyaa lama inni har'aan tana diidimsattee guyyuma lama mokkanaatu afaa uwwee sannarraa gartee isaan sannarraa kadhattee waasiinirraa taatee na baafte jechuudhaaf hin dhufe dhabaan ammaan tana yoon fuula isaaniitti deebi'e gartee aara duraan qaban wajjin naa hundiisan. Si hundiisan. Amma duuba na darartaa yaaboo asirraa lafti tun fagoodha. Akkuma taane taatee. Amma silaa namarraa siif ilaalaa namni Oromoon teenya amma toorati jetanallee hin galtu. Anaa ifiin qabu kamiin si godhare. Numaaf miidiyaa faadhaas numa beekta. Numaaf miidiyaa ni beektaa mire isaan manguddoodha hundeenis keessiira. Gaammaan tana aboo eega wanni kun kataatu taate jettee sumaatu kanarraatti dubbatee guyyaa lamaan kana yoo kan dhabdu taates yoo namarraa naa gartees haalli takka jechuudhaaf hin si dhufee beekadhu. Beellamni keessa yoo mitu? Beellamni keenya guyyaa irraa kana ka ammaan tanaa barna eegu jiran. Ammaan tana moo? Ammaan tana eegu jiran gaaya. Ni faanaare. Akkam taane duuba mee jechuudha inni gartee mee waan gartee isaan jaansan gaatiin irraatti dubbattee guyyaa lamaan kan bara harkataa yoo harkanii dhabame dhayxee isaan sayyoon irraa qabdallee bara kuma nama harkateetti guyyaa lamaan kun waa fagoodhaa miti gaa'e isaan ka aaran irraa qabanii fi arrumatti gartee na dhalchiisuudha beek. Eebar viidiyoon maal harkaa dhiyoo tan akkumatti mashhuula jira viidiyoo iddoo sesseenee ilaalaan jiru. Viidiyoo teessa yeroo baaftan maal laalaati ati haadulana dubbii waan guddaa seehee akkanatti waan guddatti hin fudhanne ani. Eega dirqamneefuu badiin tiyyalleen beektaa? Badii nama qaanfachiiftu ni beektaa? Badii nama qaanfachiiftu hin dalagee sanirraa namni tokko yoo balleesse akka yeroo Oromootti akkuma naagattis waliin beeknutti namni yoo balleesses manguddoon nama jidduu jirtu san namni tokko eega ceephoo fi buufatee anaaf balleessee jee harka if kenne beekadhoo kaasilaa nama maraa laaffisan. Aboo usii dabara yoon dubbadhechitti dubbachuu hin danda'u us bas anumaan usaa jechuuchitti. Amma gaa akkaniin siin jiru amma uggaachi dhayne an gurbaa keessan kana maal akka balleessee beeytaa yoo naan jaan lammadachi si gaafachuu waan hin taaneef xiqqoo osoo silaa xiqqoo badii waan balleessite irraa naa tuttuyxee akkaan kaa'anis kara heeraatiinis isaan firraa qabuu danda'u. Gurbaa dha'uu malee kaanaan himne. Taasisin matarraa siifin tuttuqaanga tokko
sababni hamzee sanatti dha'ee sababa feerusaatiin siin jedhe. Feerusaan tuni Feeruzaan haadha manaa Arafeeti. Arafeetii mi? Sababa gartee inni ilmoo galchuu kutee isinilleen wallolli isaan jidduu dhufee deemtee faskii fudhattee maal jettee deemtee beekte. Arafee fi isin akkasittiin isaan ittiin ergan. Bakka isin jirtu san nuti ni baqattee ati maaltu itti serge? Arafumaa fi killee fa'aa ittiin erga guyyaa si beekte. Hoggaan dhaquu. Isa biyyarra bilbilanii moo? La dhufee inninis. Inninis dhufe eeguma dhufan itti si ergan. Isin deemte ala jirti hoggaan galu mana qullaa galinni. Akkasitti killee fi inni fa'aa waliin erganii. Hoggaan dhaquu. Habaatini dhalaadhaa wajjin dhalanne gurbaan kun ni hinaafa akkana godhu jira. Yoon hin galees inni ajjeesa. Wajjin takkaas ni jirtiiti. Isaan kana ni himtee ni ajjeesin jettee beekte. Takkitti eegumaan jawwaalallee ol baafadhan harka qabdeetiin dhiise waan san. Achumaan naaf isiin adeemsa keessa wajjin turree gara jaalalaatti dhufne jechuu fedhe. Dilana hundaa fanne. Arafeen hin galfanne. Hin galfanne. Anillee guyyaa sanitti hin deebine. Sanirraa mucaa isiin haboo taatuuf tokko jira. Bakka dalagaatti dhaqanii killeedhaa fi hamzeen kun fuudhanii. Namni maal jedhanii egaa Oromoon nima himaa itti beekte. Akkasitti isiin gaa mucaan keenya kun eega qabamee haalota akkamittiin nan baaftu maal naan jetteeti. Ijoolleedhaa wajjin dhaqnee gurbaa san tumne jechuudha. Dubbiin santu deemee as gahe. Tanaaf eega dhuwaasuu jiru. Feeruzaan tun Arafee adda hiikkatammoo oduma jaartii namaa akka taate beektu wajji deemteeti. Hiikkanne faskiin qabaa ani adda deemneetiin faskii harkaa qabaa nan jette. Isiitu akkasiin jee. Ati immoo quban qabdu irraa. Quban qabu laakiin kaa'anii akkuma isin jette saniif hin taa'u. Sanuma dhugaa goote. Rakkoon qabu heera abbarra wallaanin jaanii. Egaa ni kaanaaree. Haadha hin dhuga'e. Dhahineeti waan isaan jaan san laallee haati sinarraatti dubbatta. Beenuu kaasii gaa rabbi nu haa gargaaru. Silaafuu sin muranii murteessaniiti maal waan jennu qabnaan. Yallaa mee haa kaanuuti kaayaatti sun waa lolladhuuti.